bukkee jiru kanaati innis baay'ee na jalaa dhukkubee ture. Baay'ee dhukkubaa gaafa dhukkubfatu mana yaalaa yeroo geessu baakteeriyaa fi ameebaadha yeroo hundumaa kan himamu. Iyyaalama uumaa furmaatan arganne baakteeriyaa fi ameebaa kanaanitu yaalamu yeroo tokko. As kan mootummaarra dadhabne gara dhuunfaa gara gooroo speeshalistii beekamaadha jedhamu biraallee geessineerra. Gaafa geessinee jennu innis ilaalee baakteeriyaa fi ameebaadhuma kan inni naan jedhee. Baakteeriyaa fi ameebaan kun maalirraa dhufaan jedhe gaafa naagamee jedhu jechuudha. Annaa qulqullina nyaataa eeguu qabdaa deebinnaa kennamee jechuudha. Qulqullina nyaataa gaafa jettani kun daa'ima kana kan guddisaa jiru ergamtus miti nama biraatis miti adaadaadha. Adaadaan ana olitti iyyuu hin qabdi. Gaafa akkas jedhamu anaaf naan galuun jedhe gaafi kaasee yeroon akkas jedhu daa'immanii saroota bukkee ta'anii nyaatanii guddatan argitee beektaa naan jedhe doktariin sun. Nan beekaan jedheen. Isaan immoo fayya buleessadha maal ta'aniira hin jedhe. Immunitiin namaa tokko miti sababa ta'eefi maybe immunitiin mucaa kanaa gad bu'aa ta'uu danda'a naan jedhe ka'eetu isaatiin ol gashee maaliif akkasitti nama falmiti isheenii naan jedhe. Anaaf naagamee tan hin dubbadha malee jaalladhee tan miti jedhee tan wanta san jedhan hundumaa fudhadheen qoricha san ajajanis fuudhee marfee shan akka seeraatti daa'imaaf marfeen hin ajajamu. Marfee shantu ajaja daa'ima kanaaf jechuudha. Marfee fudhachuu akka hin qabne nan beeka garuu furmaata biraan qabu sababa ta'eef eeshadee fudheen ba'e. Marfee sana hin fudhata hooma galgala du'aadha mucaan harkatti jechuudha. Galgalli dhufu yeroo hundumaa du'aadha. Sana booda akka carraa ta'e hollaadha jaartiin tokko jirti. Kuni ija ta'uu danda'a sababa ta'eef mee hoo baala kana itti ulii jedhanii baala tokko natti kennanii. Baalillee furmaata miti kun maalidha naan akka sedhaan natti kennanii jedhe san. Gara mana waaqaatti geessina malee baalli homaa tokko waan godhu hin qabu hin ulamus jedhe baalicha achi keenyee mucaa kana fudhannee galgala roobiidha as dhufnee jechuudha gara paasterii as biiroo keessatti nu kadhatanii daa'ima kana fayyaa homaa tokko hin ta'uudhaani qorra keessa fuudhii deemneedhanii turan guyyaa sana sagantaa sana xumureetumaan bahee jechuudha. Daa'imni sun guyyaa gaafa sanaa kaasee hirriba nagaa rafe homaa tokko hin taane. Rakkinni tokko irra hin jiru daa'imni kun nagaa naa bahee sababa ta'eetiif waaqayyoon naa galateeffadha. Inni sadaffaa baruma sana achi as natti deebi'ee jechuudha. Abbaa koorraa dhala koorraa gara mataa kootiitti dhufe. Baruma sana garaatti naafeetu ture. Garaatti naafee naannoo ji'a sadiiti. Qidaamee wayiidhaa. Uffata miicee ka'ee gara mana fincaanii dhaqee dhiiga wayima hin arge wanta biraa waan hin arge hin qabu uffanni miidhama tokko hin qabu. Kanas sanas hin jennee ol deebi'een misaa nyaachisee isatti illee hin himnee nan deeme gara mana yaalaa jechuudha. Eessa deemtaan nan har'a gabaadha koo gabaan deemadhaan borsaa fudheen ba'e. Innaa yeroon deemu altiraasaawundiin na ajajame altiraasaawundii sanaan deeme yeroon ilaalamu feel ta'eedhaan nan jedhe innis duukaa ajajamee ture. Feel ta'uusaa nan arge sababa ta'e. Treatmentiin kennamu jiraannaan hin jiru naan jedhe doktariin sun. Hin jiru erga ta'ee jedheen ganaa dhiiga laachuuf hin jedha. Kan dhiigaa hin kafaluu naa deebisiin jedhe. Maaliif jennaan bakka naan barbaachisu maaliif na barbaachisanii ilaalamuun qabu baasuun qabu birrii kun alaadduun jedheen. Maali dhattee fuutee na harkaa fuutee ilaalte. Sila akka seera isaatti ashagamee kennamaa ashaganis na laannee akkasumatti kennamee sababa ta'eef nan dubbisee jechuudha. Jettee fuutee natti ilaalte homayyuu jennee fideentiin inni isaan akkasiin jedhe. Wanta kana ofii keetii hin barbaanne iyyuu goosiste malee akkamittiin ta'a kunii nan jedhe. Fayyaa keeti homaan taane maanni nan jedhaan. Ani hin beenneen jedheen. Jedhee kanas sanas hin jennee inni achi deebi'ee isaan duukaa gaaffii dhiyeessee achitti wal fannoo natti fakkaata achis deebinee gara Ojiraa deemne. Akka ifa ta'utti ulfatu sirraa beechaadha. Ulfadha. Achi deebinee gara Ojiraa deemne sanuma furmaanni biraa hin jiru. Deebiin nan galee guyyaa sun qidaameedha. Wiixatan deemaa jedhee tan taa'e. Wiixata sana keenye gaafa qidaame sana galgala na dhukkubeetu naannoo sa'aatii 10 ofuma sa'aatii gallakkisee baay'ee dhiigni na dhangala'aa ture amma lafti bari'utti ganama gara mana yaalaa baajaajiidhaan deemne kun xuraatan jechuudha. Achi galuu koon beeka malee achi galee maal akkan ta'e hin beeku. Daqiiqaa muraasa booddee garuu giluukoosiin irra jiraachuusaa fi sirra ciisee jiraachuu koo obbare. Sanumaanii gara manatti deebinee Jerman torbeedhaan deddeebi'an ilaalaman ture achumattiyyuu
inni narraa dhaabbatee hin jiru ammayyuu gara ji'aatti deemee yeroo inni ilaalamu firiidha naan jedhu. Annaa akka carraa ta'ee intala daadaa kooti tokko jira ogeetti fayyaa jechuudha. Isheen maal akka ta'e hin beeku naa bilbilteetu abjuudhaan wayin argate nagaa keetii yoo jette nagaafatti. Annagaa garuu waan akkasii tureen jedheen inni qulqullaa'ee raaree nan jette dhaabbatee jira ammoo dhangala'ama jiraan jedheen maalee daree ka'ee mana yaalaa deemii gaafa deemtummoo bakka beekamaa dhaqeetti ilaalee jetteetu jooy kilinik kan jedhu naannoo qabbannaa ispeeshaalii gadameessaa sana naa jennaan isheen hin deemi yeroon deemu ogeessi fayyaa yoo jiraattan as keessa beekuu dandeessu bal'inni harkatti qabatee hafee jiru 180 kuyyoo bulee 190 120 deemuu danda'anii kaanseriidhaan jedhe dookteriin sun musliima ture yoo bakka wanti godhamu jiru waaqa kee kadhadhoodheetu laabii bakkan si ajaje dhatta malee bakka biraan dhabdoodhe laab koo kan jedhamutti nageesse yeroo naqu immoo gosa 4 ilaalama dhiiga koo keessaa jechuudha dhiiga tokkorraa gosa 4 ba'a wuxxeetii 4 wuxxeetii arfan sanaan immoo gaafa sanbataa sana teelegiraamiidhaan hin ergaa gaafa wiixataatiif qophaa'e na eegaa jechuudha dookteriin sun. Kenneetan dhufee gaafa sanbata ganamadha. Sa'aatii 2 walakkaatti naqee fudhadhaa. Teelegiraamiidhaan nan ergan ture guyyaa sana. Kallattumaan as gara paasterii dhufeetan biiroo jiru. Naa kadhadhaan jedheen. Paasteriinis waaqayyo sana eebbisuu kadhatanii. Gaafa kadhatanii jedhan sagalee akkas jedhu kan isaan dubbatan. Isa achii maatii kee dadhabeetu siinsi galaafachuudhaaf si falmachaa jira. Garuu waaqayyo oolchaadha. Ammayyuu siin oolcha jedha si dura darbeera harki waaqayyo honti tokko hin jiru naan jedhan. Ishin jedhee sagantaa sana fixee dhuman deemee jechuudha. Sila kadhachiifadheen tini ba'a jedheen tini dhufee sagantaa sana fixee misaa nyaannee kasaatii deemnee dhabnee poostaadhaan ashagamaa isaa fuudhaa inatti kennanii sana hiikeetar teelegiraamiidhaan ergaa in ergodheen tini taa'immas. Waaqayyoon nan falman ture yeroo hundumaa dhala naa laatte kan horma guddisiisuuf naa laattee yaa waaqayyo duruma maaf naan dhowwanneen jedhan ture. Bakka erga kana gochuun duruma na dhowwachuu sirra ture. Maaliif hormatti laatta daa'ima na laatte moo jedhan ture yeroo hundumaa karaan deemus ba'us galus jechuudha. Gara dookterichaatti gaafa ol galu gaafa wixxataa bakka waaqayyo dubbatteetta. Erga dubbatteet immoo bakka dhibeen koo hundumtuu balbala kana darbuun qabu jedheetan miila kootiin balbalicha raggadee jedhentini olitti gale dookterii sanatti jechuudha. Dookterichis fuudhee ilaalee hin garramame. Baay'ee na ajaa'ibaadha. Akka kanatti amma kana deemee namni kaanseriidhaan qabameeti kan inni dhumaa ture. Garuu dhuguma waaqnatti amanatti waaqadha si oolcheera waaqayyoon kee. Waaw! Galata jabaata waaqayyoodhaaf haalleluuyaa. Ergan fayyee jedhetti ji'aan deddeebi'een ilaalaman ture. Ji'aan deddeebi'ee yeroo ilaalamu naannoo ji'a 3ffaa keessatti fakkaata. Kaanserii nafayee ammoo itti gadameessaatti argamee naan jedha dookteriin humti suni. Itti gadameessaa kan ammoo ji'aan ilaalamtaa ji'a 2-3 booddee opereeshinii taataa kan inni naan jedhee yeroon kana dhaga'umas nanna'ee dhaga'uu duwwaa miti ija koon hin arga wanta sanaa jechuudha. Altiraasawundiidhaan sirriimatti natti agarsiisa sirriimatti ni ilaala wantichaa sirriimatti sadda ba'ee mul'ata jechuudha. Ishi jedheetanii nan ba'eenii ji'aanis inni jedhe ji'aanis deddeebi'an deemu waaquman kadhadhaa waaquman falmaa ammayyuu jechuudha. Badee tureentini naannoo ji'a 7ffaa keessa gaafa dhaqu ogeessa biraatu fayyaa jira iddoo sana guyyaan ani deemee jechuudha. Ol seeneen ilaalamu jedheetanii dooktericha bilbile. Akkas tureenii asumaan badeentiniin ture garuu namni janne sababatee farramoo dhufeentiniin sinin dhabe maal naa wayyaannaan seentee ilaalamtee naan jedhe. Seeneen hin ilaalamnee sinin dhabnaan baay'eentiniin sinin bilbilaan jiraan jedheeni. Ilaama lamuu yoo barbaadde ol seenitti ilaalamii naan jedhe. Isin malee hin ilaalamu wadeen duuba deebiintiniin hin gal'eessu. Erga akkas ta'eeti guyyaa gaafa kanaan argattadhe na beellame. Guyyaa inni jedhe sana nannee naannoo ji'a 8ffaa gara xumuraatti deebiintiniin dhaqe. Yeroon deebiintiniin dhaqu galmeeffatee jira wanti hundumtuu jira. Deebii altiraasawundiidhaan yeroon ilaalamu ittiin gadameessaa sun ammas firii ta'etu argamee jechuudha. Firii ta'ee argamee osoo jiru kana booda da'uu hin dandeessa rakkina tokko hin qabu erga inni naan jedhee akkuma inni jedhee daa'imti garaa kotti hafee
daanti gara kottaa afuyyuu malee ammayyuu lolan qaba. Daanti kun baay'een dhukkubfadhan ture. Barnoota ganna fudhadhan ture. Barnoota sana hafeetan guyyaa roobii wayiidha. Ammas isin dhufee sagantaa kadhannaa jechuudha gara duuba sanaan ta'a. Hundumaaf kadhatamee warri dhibamtanii jirta yookaan warri dhukkuba qabdan as ba'a jennaan as bahee dhufeentiin maal taatee naan jedhan paasteriin. Ani homaa hin taane garuu Waaqayyo gadaa koo keessatti kan uume qaba. Wanta gadameessa koo keessatti uume immoo harka kootti akka na baachisu duwwaa naa kadhadhaan jedheen. Isaanis kadhatanii ka'anii dhugaa baatiidhaaf deebii kootti naan jedhanii akkuma isaan jedhan kunoo daa'ima kana fakkaatu qabadheetan dhugaa baatiidhaan fuula wal. Galata jabaata bareekan haleluuyaa. Meeroo mantan waan seexan harkatti qabanne godhe sana waggaa tokko asitti baadhuu kottu. Dhala haa ta'uu, mana haa ta'uu, hojii haaraa haa ta'uu, waan amma as teessee hawwaa jirtu harkatti baadhuu maqaa Yesuusiin. Mucaa baay'ee bareedaadha leenca fakkaata. Achuma na eebbisnaani. Harka mirgaatti naa qabaa. Waaqayyo si haa eebbisudha mucaa kanaan. Shakkiin ishii guddaan jiru keessa waan ta'eef. Harkatti qabaa guddatu jedhaani. Mo'i jedhaani. Amtuus hin dandeenye jedha. Dhugaa mucaa baay'ee bareedaa laatee fi lamma isaanis baay'ee bareedu. Thank you. Isin guddatu hamma harkaa buusin isaachuu. Egaa sagantaadha waaree booda sagantaa bal'aa qabaannaa torbanarraa immoo asitti namni hunduu wayyaa adii uffatee rooti bara haaraa 2017 ibsaa qabanne simannoo ta'a. Garuu waan xinnoo dhiqee lama wayii adii uffatanii waan xinnoo barsiisaa farraa yaada gabaabaa fudhannaa maqaa keessanii sitti maati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus guddaadha. Seexanni yoomiyyuu dirree lolaa malee dirree mo'ichaa hin qabu. Guddaana namana sasee nama dubbatte baay'ee isaa bira deebi'uu koo miti. Baay'ee nama Waaqayyoon macaafa qulqulluu keessaa akkas jedha Iyyoob 42 lakkoofsa 2 ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beeka akeeka kee karaatti kan hambisuu jiru jedha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf wanta seen amma waa'ee mucaa irratti dubbattee irra deddeebi'u garuu waan guddaa amma yoonaatti irratti dhaga'amu tokko asii ba'ee ishee loluu dhiisee isheetti dheekabuu dhiiseen dhaqeen dookteerotaa wajjin wal lolee hakiimotaa wajjin jechuudha. Wanta isaa otoo isheen na dhukkuba jettee natti ni manne dhugaadha. Inni mattu callumattee offattee dhukkubdamma fe'e kamiin yoo ishee qabee inni mattu jechuudha isheen. Dhossitee mudannoon kun hamma ga'utti rakkoon kun hamma ga'utti geessee ergasii booda rakkoon kun hin quunnamee edda rakkoon kun quunnamee booda immoo amanuu hin dandeenye jechuudha. Sababni isaas kaleessa nageenye deengaddan nageenye irraa isheerraa jechuudha. Amanuu sababan dadhabeef akkas ta'ee akkas naan jedhan hakiimonni itti dhufte natti himteennaan daqiiqaa tokko dhuftee isheen daqiiqaa tokko tuun hin taa'e nan dhaqee jechuudha mana hakiimii sana asii gargooroodha. Kunfaara nan dhaqee akkamitti akkas gochuu dandeessan isin dhala namaa akkam gootanii ani ragaamuu namaa agarsiisee waraqata seemmoo fudhadhee naqasisee fiddee dhufte jechuudha. Isa dhugaan isin hin jedha. Bifa seeraatiin hin deemase yaadee amanuu sababan dandeenye maaliif dhukkuba isheen dhageenye waan ta'eef. Indaganaa kana dhanii kana fakkaatanii haala sanatti argisiisanii na amansiisanii dadanii boodanii deebinee gaafa dhufnu dhukkubichi yuttuma cimaa deemee tuma maachaa gaafa deemu kunoo isaan bira finnee paasterii bira jechuudha. Hin kadhatanii fi Waaqayyoo isaan hin dhagaa waan ta'eef isaaniin itti fayyadamee Waaqayyo gooftaan maccaa ishee fayyisee kunoo dhalaa bareedaa akkasii isin amma argitan kana nuu laate kanaaf Waaqayyoon nu galateeffadha. Galata guddaa ta'uudhaaf haleluuyaa. Kana duwwaa miti akkuma isaan amma jedhanii paasterii wajjin baay'ee lafa onaa keessatti wal barre isaan wajjin jechuudha. Akka amma akkas bal'atee tun taatee goda achitti isaan barii wajjin waaqeffataa turre ani bakki hojii kootii fagoodha jechuudha. Naannoo Oromiyaa keessaayyuu fagoo naannoo gara Jijjigaa kanarraa jechuudha. Daarii Sumaaleeti kanan jiraadhu. Asii immoo asitti mana ijaarradhee dhala godhadheera jechuudha. Gaa'ela dhaabbadheera. Osoon achiin hin dhufin argame mucaanni kun jechuudha ni hangafni. Mucaa kanaaf baay'ee dhibbadha jechuudha. Mucaan xiqqummaa isaatii kaasee sammuun isaa aktiiviidha yeroo hundumaa osoo deemuun jalqabee osoo hin barinii waa'ee kiyyaa bare jechuudha. Kanaaf baay'ee dhibbadha baay'een gidiraa. Paasteriin dhugaadha Waaqayyo isaan eebbisu. Otoo natti himin illee dhoksanii yeroo isaan itti naa kadhatantu jira.
kallattii kamiidiyyuu na bukkee dhaabatanii naaf kadhachaa turanii waaqayyo immoo isaan dhaga'ee baay'ee haala ulfaataa keessatti yooma dhaga'ama haalli magaalaa kana baay'ee ulfaataadha. Jireenya gurguddaa qabeenya gurguddaa kan qabutu as gala malee hojjetaan mootummaa baay'een akkuma beekamu tarii dhageessu odoo isaa horii gurguddaa kaffalee as gala. Garuu waaqayyo gooftaan maccaa kadhata isaanii dhaga'ee anaanis daa'ima naa laate kanaa qobaa akka haatiin guddisneef waaqayyo gooftaan maccaa baasii tokko malee rakkoo tokko malee anaanis deebisee maatii kootti nagasheera kanaa waaqayyoon naa galateeffadha. Gooftaa kana